Naiddi jedhee illee ittoo na jedhee ofii kiyyaa yaalamuu irraan kan hafe isa yoo itti dhiisa gubachuu isaatiin ala amalli kiyya akkasii miti jedhama. Keessaa fuudheeti keessa ala baasa jedhama. Wantaan jechuu barbaadee fi ana still now ani ajandee wanni can beeku mata duricha beeku si viidiyoo hojjette qofan argee deebanii yeroo communicates godhanii argee akkana uumama kanneen dhagee jennaani maal inni jedhee nagama walii yaaduu gaarii dha jedhee. Injira wata kabbo mal gone mal balle siyasa bune mo nama ajjes ne mo wasa tamne mo wata ka naga injira risa naga injira jara akka se kabira wa mana ga sa me arra le taatu wan gaggari namnamma kana rakkachuu laanna ajaa'ibe garuu namnamma kana rakkachuu saadduma kana rakkatee namni nama majiru ajjese bar siyasan abalu du'e boqote jade bar rest in peace no majara bar abu maz du'e no majara dufe besoni boqot akkana gode nama murasa in rifachisa arte kan risal kan qor dafe wa barbadu nama kana jira je tattafi goda so kun wanu maluma social media ti oli galle so kun wanu majirati etlakisa amma bayen kun amma tibeso asitti ummata kana inni da manjere gaafa bakkeetti rifatu jara maaltu nama gaddisiis balbira kai waa wangela saawun jira nagaa jireenya biyya lafaati baasni kun akkamitti wanta nama gargaaraa fa ni hasoon akkana kunno karaarra jira wal jirsit malee rakkina qabu mana jiru wanta kawana hasoon jirtu nagam wal gaafachu malee social media namni nagada walina saawa waa'ee amantii waa walirraa baruu waa wal argisiisu waa wal mari'achuu kanuma sila amma sila amma nama kumaa fi dhibba jaha jira mee dhaggeeffadha kumaa dhibba jaha jira kumaa dhibbi jahan kun birri Itoophiyaa kuma shan osoo kenne kaalkuleetii godhaa jiran nama tokkoof waldaa taatu masa nama tokkoof jireenya irraa fooyyisa biyya lafaa kanarraa jijjiirti abadan imagine namni birri kuma shan hin qabne hin jiru kaalkuleet godhaa birri kuma shan baay'isuu nama kuma dhibbaa fi nama kuma tokkoo fi dhibba jahan jiran birri wuddi taati kaalkuleet godhaa waan herreegaan waan mataa keessaa nuqotee gartee so kanaaf arra gartee yoon na gargaara jedhe takkaati beessoon gargaara jedhe namni sin gargaaru wali galee gaafaati biyya lafaarraa boqotteef fe'emasii gaafas taatati gaafaan du'e faloora kiyya mee laala namni waaqayyoon na booda isa jiraachise faloora kiyyan kam takka ta'a laala sababu eenyu nama kana deemee laaluudhaaf namni miliyoona na galchafa so nama arra dhukkubsa nama tokko kaleen dhukkubdu yoo kan finu ta dhukkubsataan azza kan haati irraa dhukkubdu kan ilmoon irraa dhukkubdu abbaan manaa abbeeraan isaa namni gartee irraa dhukkubsane biyya lafaa kana jiru kan gartee hospitaala keessaa booyaa jiru nama tokko lubbuu namaa surprise baraarra takka fuunee birri wali qabnee nama gartee ganda tokko guyyaa tokko mee ganda miskiin harka qalleeyyii tokkoof kan balbala cufachuu dadhabdee kallattuu hundaan qilleensi fi roobni itti roobu goojjoo tokko qorqorroo 3 jaarraa fi yoo jenne namni hin jedhu laala miliyoona dhibba maal meeqataa jiran so yoomi an waan na ajaa'ibsu boqonnaa takka fudhattee quraan aaya tokko fudhattee ceete jarana barumsaa mi barsan barumsi teessee dubbistee qo'attee istadii gootee sammuu kee qabattee deemta waan namni si kannee miti gartee teenyaas yohannis takka jetti taan quraana boqonnaa takka fudhattee ceete namu wangeelaawii fi quraana ustaada ta'ee jiramma nu rakke jedhan barataa fi barsiisa dawal laallee barti beeso dhugaa barataa fi barsiisa dawal laallee so leevilii ofii qabeenya keessattis namni wal caalaa beekumsa keessattis jaarmee qaamaa kanatti dheeraa fi gabaabatti waaqayyoon hunda keessattuu wal caalchisee nama godheetuma namni kun gartee fiizikaalii nama godhee dheerinaa fi gabaabina keessa rabbiin adda godhe yaada akkuma naa fi tibbeessoon bifaanillee gartee oromoonillee wal fakkaannu jaarmeenni keenyas takka ta'e nama ta'e yaadni kiyyaa fi yaadni isaa waan adda addaati inni doktora ta'uu fedha kaan injiinara ta'uu fedha inni kaan fuudha barbaada inni kaan biyyarraa godaanuu barbaada kana islaamni wal mari'atee waliin deema oromoo takka kiristaanni fi islaamni waliin lolle warra social media wali buujira malee dhugaa rabbi tibbeessoo yeroo godhi wali darbanna kiristaanaa fi islaamaa wal lolee jedhina biyyuma addunyaa kanarraa akkatti qorannoo waa hedduu wageessan civil wariin ummata gartee saba tokko jidduutti Itoophiyaa keessatti oromoo jidduu gadi geeffama amantiidhaan nuti walitti hin buune jedhana warra social media yaada wal dhaqa dibeetii wal godhuun wal falmuun wal qeequun nabiyyoota raajootaa fi warra isa yeroo jiranuu waluma ture isa faalleessuun A and B gareen A fi baan numa jirti yoomiyyuu ana dhiisi waaqayyo kan faalleessu waaqayyoon kan arrabsuus numa jira inni anaafete waaqaa jiraa'u jenna
inni waaqayyoon hin jiru jedhu tibbeessanu man jiru isin irra dheeressumaan isin lallaba godhachuufi miti. Yeroo gari amantii koo naan jaalladha amantii kiyyaan isin lallaba koottaa gara islaamaa jedha. Tibbeessuunis amantii isaa jaalata gara amantii isaa naafeera. Waliigallee namni tokko mana nyaataa yoo dhaqe nyaata isaa ta'u san afeerrata. Gara tiktookis yoo dhufe waan isaa sii ta'u fudhatta. Anarra yoon ka'ee gartee kiristaana ta'e islaama maaltu narra duulsise? Yoo tibbeessuun gara islaamumaa dhufe maaf gartee isarratti duuluun? Isarraa barachuu qaba. Amanuu fi amanuu dhabuun believe and disbelieving waanuma jiraati. Waliigallee haati manaatii fi abbaan manaatu waa hundarratti waliin galan ammoo kan ilmaan waliin qaban waan qaama isiidha qaama saalaa abbaa isiitiif harmee isiitti argisiifne ana abbaa mana isiitti ka argisiiftu waan sirraa dhokeessitu qabdi bara haati manaa kan kee. Waliigallee so sanuma isiniin jechuufi jiran mee suuta come down warri social media qeyroo fi qarree come down barumsa ammayyaa deema amantii keessan baradha masjida dhaqa waldaa dhaqa barsiisaa keessan beekaa keessan hordofaa irraa baradha keewwatu tokko fuuteetu nama rukutin kontekst waan itti aantu dubbisi waan dura aantu dubbisi kan wangeelaan dubbiseettus deemi seera uumamarraan kan mul'atu yaanis dubbisi namni keenya waan siimu faranjiin kitaaba bitattee kitaaba dubbisi namni keenya kitaabuma amantii kan barreeffame kamiyyuu namni from page to page namni xumure hin jiru hin xumuru hin dubbisu kitaabuma juwaar kana kitaaba dammaris jeelol maaltu keessa jira hin dubbisu kitaabuma waa'ee hannaa tokko namni akka itti si'atuu fi jedhe tokko namni akka itti si'atuu fi akka itti hattu irraa barataa dubbisi jedhe bar is both side benefit si fayyada kitaabuma wangeela jedhamu kana kunoo quraanni kiyyaas kana wal fakkaata wangeelnis kunoo laal wal fakkaata dubbisi jedhana ani birri itti baaseetiin kuma meeqa waggaa meeqa dura Itoophiyaa respoonsera godheef namni silaa biyya faranjiis nama fidame kana fidadde jiran nama kiristaana irraa ni fidadde namoo asi gartee akkamittiin argadda jedhee so waa dubbisaan kanuma isiniin jechuufi warri karaara jirtanii biyya faranjii ka jiru gartee isin miidhe gartee geema isin barsiise sadaqa isin barsiise namni keenya deemee cabsee dalagata jiran cabsee dalagata hinnatu hin saamu nama waan kallattii fokkottuudhaan hin fidu malee cabsee re'ee tiisuun wal arrabsan cabsee re'ee tiisuun wal arrabsan mana namaa keessa kichina namaa keessa dalaguun wal arrabsan waliigallee gartee lafa qotuun wal arrabsan gabaree jedhee wal arrabsan bar biyya lafaa kana bar waan hanqa dafkoo ofii nama gartee yaani gammachiisa gartee bu'aa sii fida waan ati akkanatti dafqa itti baaftee bar hin saamin saamicha qofa kan waaqayyoos jibbu akka amantii namummaa gartee sammuu namaallee hin fudhanne yeroo waa hatu namni gartee itti gartee tranquility tasgabbiitti hin arganne dalagadda gartee ilmoo maal ammaas nama caccabeen wal arrabsitan ka ija hin qabneen wal arrabsitan ka laamshaa wal arrabsitan waan fadha isaatii miti bifaan wal arrabsitan jedhana oromummaan wal arrabsitan amaaraa fi oromoodhaan wal arrabsitan silxee fi goojjaamii fi kallattii fi akkana jedhan filannoo keetiin tibbeessoon dhiiratoon filannoo isaatii miti ani dhiiratoon oromootoon filannoo kan kootiin filannoo waaqayyooti taan taas jala jirtu shamaratoon filannoo keetiin filannoo waaqayyooti dhiiraa fi dubartii godhee kan uume isa maal waaqayyo faranjiin akka jettu God created Adam and Eve jedhan not Adam and Steve Adam and Steve hin uumne waaqayyoon jeendara waa hunda jeendara lama godhee uume jara keenya saala lama godhee uume tibbeessoo itti fufi kanumaan si jara galatoom akkuma tasaan mana kana seene suuraa obboleessa keenyaa niif duba keenyaa naman maaltu jira jedhee seene malee akkasii eebbifame carraasa waltajjii sirraa fuudhe. Waan ajaa'ibaati. Anillee maaltu yeroo baay'ee na yakkisiseeta. Pointi irratti waliin galle irratti maatii kee keessattuu ka waliin galle amma fakkeenyaaf ani obboloota 5 qaba ijoollee dhiiraa haati koo jechuudha dhalatan. Isaan kana keessaa obboleessa narra dhalatu walii garra akka isarra dhalatu waliin gallu. Mana keessa akka walii gallu jira. Maaliif jedhaa? Ideoloojii inni barbaadu ka biraati. Ani immoo kan barbaadu karaa amantii yoo ta'e yoo waan qajeelaa hojjete natti tola. Inni ammoo karaa ofii fedha barbaade yoo deeme waldaa amantii keessa galuun akka waa hidhamuti of yaada. So hiyaaf firiidamii ani ammoo ibsan kennaa fi achiin booddee mirga isaa keessa wanti galu hin jiru. Maal jechuu barbaadeetan? Let we do one thing and one way to go ni amma. Fakkeenyaaf Abumaazin jira. Osoo waliin jiranii nu biraallee waajii ijoollee biraan jiran. Pointi amantii irratti eeyyee wal dhabna. Anka amanu ka biraati isin kan amantan ka biraati. Garuu eenyummaa keenya irratti maaf jaalalama?
mata duree wayii fakkeenyaaf amma an poointi anin qixumatti jaalattu irratti nama gargaaru irratti haa ta'u waa wayirra udoolee dhufa dibeeshiin arsi mo'adhee ati mo'atamtee ta jedhee kana mul'isuuf miti waan ofii amane si mul'isee yoo sillee ta'e nama biraallee gargaaree tarii haa fayyuuf atillee objektiivi kana ala waan biraan qabdu namoachuu agarsiiftee tibbeessoon beeku jechuun miti garuu dogongora wayii ka tibbeessu dogongora hubateera wayii itti himee jiraachisaadha. Kana gochuuf beezikii tokkotu jira. Haala kamiin keessa iyyuu si jaalachuu, eenyummaa kan kee kabajuu, eenyummaa kan keetiif iddoo addaa kennu, akkuma ofiif iddoo addaa kennu siif kennu. Zeen yeroo hundaa maaltu na dhagahama si fakkaata? Ijoollee yeroo dubbadhu qoy maal inni objektiiviin kiyya fakkeenyaaf nama dhugaa sitti maaru amala kiyya laaltee dhugammaan yoo si gale dhufe amanuu dhabuu dandeettaati. Because yoo amanta akkuma kiyya taata kaa option biraan jiru anuu nama waan san beeku kana jedhee amala akkasitti agarsiisaara. Atillee yoo amante option biraan jiru akkasuma ta'uun kan kennaaf. So dhugaayyuu uduu amantee sababa kiyyaaf qofa gara dhugaatti akka dhufne danqamuu dandeetta jechuudha. So optionii jalqaba filannoon nu qabnu wal jaalachuu. Dhugaa walitti muuni jalqaba psychology wiinii gochuu qabda nama wayitii waa himuuf. Psychology wiinii ati gochuun qabdu amalli inni si argee haalli inni si iddoo qabu namummaa kan keetiif respect yoo qabaate step inni lammaffaa waan ati jettu dhaga'uu jalqaba. Fakkeenyaaf nyaannummaanuu jedha akkanumatti nyaanni nu ijaan seenaa jedhama. Akkasuma wanti ati dubbattullee jalqaba amalli guyyaa guyyaan nu mudhufnu kunniin gaarii jedhee yaada. Yeroo hunda waa'ee amantii qofa illee odoon ta'an akkana waa'ee noormii eenyummaa keenya waan ijaaru akkasitti yeroo dubbannu fakkeenyaaf amma dhimma bizinisii hojii yoo dubbatte namni dafquu qaba macaan qulqulluu irratti ka jedhu namni hojjanne akka nyaanne jedha. Namni hojjanne akka nyaanne yoo jedhe ati wanti dafqa keetiin goote nyaattu qajeelfamaa qaba hordofaa arda jechuudha. Haga guyyaa dafqi kun dhaabatuutitti. Haga guyyaa wanti kun ga'ee dhiiga walii dhangalaasuun amma bar namni walii gadduun jibbee dur yoo namni du'eeyyuu hin bu'a namni. Amma immoo du'e namni yoo jedhe akkamitti du'e uduu namni ijaan argu fuuldura namaatti gaafa dhiinni namaa dhangala'u. Gaafa meeshaan tokko sanii ajjeesan gaaf kana godhan namni amma bakka akka durii wanna jechuu dhiisera danazzeera sammuun nama hamminni jechuudha bakka qixa yaadame ol ta'eera. So haga dandeenyee namni walaa jaalatu irra uduu hojjetaa. Ta dhugaa irratti ammoo fakkeenyaaf gaafa isin wajji walfamu ustaaza wal wajjin nama wajjin yoo gaafa walfamu gadhaabadhee dhugaa clear ta'e dubbadha waan amanu jechuudha. Waan amanu kasanirraa hafe ammoo ka dhugaa sanirraa hafe ammoo namummaa kiyyatti anu Abu Maazin kabajuu qaba miidhamni sana dhagamuu qaba. An dhugama dubbachuuf dhugama jedhaadhaan baakgiraawundi wannoo jiru hin beekan ajandaa achi duuba jiru hin beekan yoo tareeti kana booda dhaga'e hin beeku. Man akkas ta'e jennaan an keessa keetti maal ta'e irra fadheen. Achiin booda interview si godhaan illee argee seenuu dhufee yaalaa ture. Booda naallee hin mijannee deebee bakka biraatti illee wanna jedhee isinillee viidiyoo hojjettanii so what is going on yoo ma waajabaatti namni waa dubbataami jedheeti isin argee na wanna jedhee waa hundaafuu gaarii waliif hawwina yoo jiraanne yoo nagaa qabaanne dhugaayyuu walitti himna yoo ati nagaa taateyyuu barsitti mee badii ati jala jirta jedhu si fayyisa an akka kiyyadhe atillee yoo anuu jiraadhe yoo anuu miidhama jala hafe akkasuma goota waa hundaafuu gaarii walii hawwina hamtuun isin argatanii atillee isin argatanii dippiloomaasii taanamee naafeetiin kuni yaani nama gaafachuun jedhan nama fayyiftuu jedhan beeytu nama tokko dhukkubsate nama gaafachuun hin fayyiftu yaani hamilee isaa hortii jedhan gartee waliigallee hamilee isaa hortii jedhanii yaani mee asumarra waliin jirra yaani kallattii hundaanuu warri waa nama dura deemna jedhu liidarri kuni osoo sirraa bareeda jedhan namuutu waa arrabsoodhaan gartee Yesuus rukutuudhaan Nabi Muhammad arrabsoodhaan gartee akka waan gootu hin jirtu barumsallee taatu san waliigallee bineensinuu akkana yaadu mee sirraa waa namuutu barataa fi barsiisaa adda baasa. Ijoolleen taane gallakkisuun kallattii hundaan barbaachisu. Namu beeka qaba gara beekaa deebi'u gara beekaa keessanii deebi'a. Eenyu tokkoffaa eenyu lammaffaa namni wal beeku qaba darajaa ofii humna ofiitis beekuun dirqama ta'a. Kanuma jechuu fi tokkummaa galatoomi beesootillee galatoomi. Yeroo baay'ee waan nama haalaa fi amala naman tokko. Atooma tokkummaa waan nu galchite isa isinidhaan isa isinii kee isa isinii kee isinitti warri isinii
ajandaa sanaati beesoon haa gaafatu sana maadha isaa fiddanii oduu namni fide hunda namanii naa jiran. Boru nama akkana gabbaanii maal siin jedhan? Aduuba bara miidhoo jennaan arganii. Bakka inuma hidhuu ta'e yeroo tokko abiyyi du'eera nuun jedhe kadiree lemoo tokko. Abiyyi du'e jedhe nutti beesa ta'e. Dubaay du'e waggaa. Ji'a tokko ga'ee jedha. Namni miliquun baqa maatiidha. Jireenya ofiitiif namni jijjiiran. So, sana malee maaltu hidhama?